أفري في سقلتمي ترب قال في لون الدو حري دافي وان قندي سنقابو وتتي بكتي الرخاصا نما في تولافين قبيني أورومو سامون أمة أورومو دچيرا وكاسون إرى تريجي سنيفو لفتاني سني سما سومالي فراتي قبيني دامني نما في قبيني جروندي بربداي سبب سنتي بيابون نمود بس دي ورقتو وتجيب إيتي ومني بوتمت إيجانا نو شني جلبوا لاجان دبين كن دبي چارتراتين غراغرو مان قبو تغافا أباو قبو الرائر كساني غارب باساني بادياتا آجاني تغري مغالا نغاني تين غراغرو مان قبدو جرانا إسنغرري إثيوبيا خسي وججرات چوندن دينيو كاكوما دافي مونو مورا بغتوتا تكينيا تغلا منغستو مان كيسان إيجا خناتاتي إسنغرري بغا هاجين منغدوني كان جانيني akkasitti baqatanii ba'an jechuudha. Achumarraa hin namu xiqqoo qabu darsa qabu guurratee gara goloodaa qajeela. Haan booqee deebisan dura jarjaraa duraa booqeetti dhaqqaban. Haan aanaa goloodaa, haan aanaa minoo, haan aanaa taifeetti dhaqqaban jarjaraa dura. Nu lafuma Itoophiyaa keessaa hin jiraannu jedhanii. Lafa mootummaan tokko manni tokko haa gubatu haa tokko haa ijaaramu ganda gandarratti ijaaruu mootummaan mariidhaan ganda abaluu kana maqaan isaa hagamu gandi abaluu maqaan ganda abaluu asirratti hajaaramu juu keessan jiraannu haya gaarii gootee jedhan jaarsi tokko numaa hundi bulla naannoo shanii sanitti kabaratamuun afaan oromooti moo afaan soomaaleeti taa akka jiru hanu bulchu afaan oromoo dubbata moo afaan soomaalee dubbata lama jeen oromoorraa gara soomaalee jijjiiramuudhaaf wanni nuti bu'aa qabnu xiqqaa guddaa miindaa harkatamu bishaanii bombaan hulatti nu galamu faayidaan nuti Somaaleerraa harkanu tan Oromoorraa dhabne maali jedhanii mee bulchiinsuma obbodiyoo dadhabaa bulchiinsa gaariin qabu jettan kanarraa wanni nuti dhabne maali jedhanii tan isaanirraa dhabne tan Somaaleerraa harkanu jennaani nuti akka nama tokkootti isin yaanneeti akka dhiigni keessan gadi naqamu akka Somaaleen isin hin finne jennee tanaaf isin mari'achiisne malee waan biraatii miti jedhan hoggaa ormaa afaan isaanii bee hanama jeesee dhiifama namaan jiru jalatti bulaanuu jettan uummata Oromootiif yaaddamu nutti yaaddanii eeggaafi godhe jaarsi tokko asirratti ati galcha addaa qabdaa ilaalcha abaawoodhaa qabda turii jedhanii waltajjii keessaa baasanii akkasitti uummanni waltajjii dhiitee bahe guyyaatti aanu lafa duwwaa qabatte tana Somaaleen lafa duwwaa dhufteetuma alaabaa dhaabbatte hanqa ammaa irra taa'u jirte jechuudha amma amata lama geenye amata lamaffaa keessa jirra araddaa qileedha ganda taa'u kan nama minishaa akka jiru nama lubbuu qabu nama wahii beeka jaan aanaatti federaalli waltajjiidhaaf irraa walii qabee galche dhufaniituma makiinaadhaan akkanam tokko keessan jirre namni qawwee qabu minishaan qawwee shanyaa firii shan biintoo kajaan ka firii shanyaatu shakoosii fi kanallee kan qabne keessan jirre beeka federaala wajja asoo qabanii dhufaniituma makiinaa afuriin keessa bu'anii dhalumarra deemuu eegalan dubartoota 375 gudeetan araddaa qilee keessatti dubartoota saniif dawaan godhame tokko hin jiru wanni godhame takka hin jirtu mirga dhala namaa ka Afrikaadha ka Itoophiyaadha dhimma dubartoota ka Afrikaa ka addunyaatti jaanii faranjoonninis dhufe yeroo san dawaa goggodhaniif hoggaa faranjoonni hute isin kana maarre isin goona akkana jawu wanni hogga san mari'atan dila hoggaa faranjoonni hute wanni godhame takka hin jirtu achi dhaabbatte amma makiinaa kiyya irratti biidoolee takka yoo achirra ka jiru san suuraa hogga san kaase kiiloomeetira 500 nagalaanaatiif fuudhee deemeetiin achi geessee hoggaa halkanootti ol deebisee maas buufata fayyaa geessee buusee baala sultaanota obbodiyooti ni gurgurata waan san deebanii warra dukkaanaarra hidhanii gatii xiqqoo qaqqabanii gurguranii warra dukkaanaarraa bitee haaree meeshaa gargaarsa uummataa dhufe Hoggananii obbodiyoodhaa galgala ol dachaas istoora deebisan ganama gannu feesisan ganama baasanii gurguratan halkan bitan suuqa halkanii
magaalaan aanaa wayyuu san Huseen halkan waa addaan bitachuutti beekamti. Halkan makiinaan bakka iyyuu dhaabbatee fe'atee yaa guyyaa biyya mootummaa qabdu sirriidha fakkaatti. Halkan ammoo namni aangorra jiru hundi kaan kuma kudhan kaan kuma 20 soddommaarree kana wanni isaan haasawan maallaquma malee waan biraatiin. Meeshaa gargaarsa uummataaf dhufu hundi gurguratan. Meeshaa gargaarsa uummataaf dhufu guutumaan guututti gurguratan. Achiini Araddaa Mojooldeyaatutti aana magaalaan aanaadhaa magaalaan lammaffaadhaa zooniin isii fi Mojooldeyaa kana keessa Roggee jedhamti. Magaalaa Roggee tana Soomaaleen dhuftee weerartee uummanni xiqqasho minishaan ijoolleen afran takkatachi jirtu. Tabuufata fayyaa eegdu qawwee itti dhodhooyitee ijoollee sanis bakkatti gatanii qabeenya miliyeena 40 ol yookaan gara miliyeena 50 olitti shalagamu. Bakkatti saamu qorqorroo buqaasan buufata fayyaa wanni takka nafni kompiitarriin gara 18 moo 28 jedhan kompiitara qoftiin laaptooppii maarree kan buufata fayyaa keessa jiru. Buufata fayyaa guddaatu jira bakka sana. Mootummaan naannoo teenyaa san Oromiyaa ifiifis waan tole qabeenya siituu Somaalee irraa dhorkuu hin dandeenye uummata Somaaleedhaan ijoo hidhii burree tanaatu poolisiin naannoo Oromiyaa magaalaa keessa gatee uummata gatee walitti harkisanii daanyaa qottuuti yaanii garaa keessa dhiitaadha meeshaa guuran. Mojooldeeni magaalaa Roggee akkasitti to'annaa jala oolte naannoo 5 fudhatamte qabeenyi jiru saamame. Federaal poolisiin achuma magaaluma san mana quraanaa high school biiroo godhatee ta'a. Nagaya naannoo tanaa hin ajee. Akkasuma Araddaa Muluqqeetutti aanu. Araddaa Muluqqeedhaa bakka afuritti yoo adda fuudhan Araddaan Muluqqeedhaa bakka afuritti yoo adda baaste bakki 3 Soomaalee jala jirti. Bakka takka Oromiyaa jala jirti. Oromoo jala jirti. Uummanni Oromoo hanqa tokko ofirra jiraachuu danda'a bakka duraan biiroon Araddaa turte. Waan kaan naannawa kurfaalee Muluqqee mayyuu gaarreen kurfaa 99 jira Muluqqee mayyuu keessa bakka Muluqqee jaansan wanni namni wal fixuuf kurfaalee sanii lafa gaariidha. Lafa mijooytuudha jireenya ilma namaatiif akkaan gaariiti saniif jecha wanni Somaaleen qabsoo gootuufi san guutumatti Somaalee fudhatee harkaa qabu. Muluqqee mayyuu gaarreen kurfaa dilesan deebi laga Gobeellee raaree godaa gola awwaaraa dharraayyoo muudaa dharraayyoo ulaan ulaa bishaan bahe jabaa horaa hora dhiiriidhaa raaree saabbii kan hunda Somaalee harkaa qaba. Golololaa kan hunda danda'a. Uummata Oromoo irraa kaasanii godaansisanii ammatti ijaaraa jira yeroo amma jiru ta'u. Yoo mootummaan hin arkuudha mootummaan naannoo Oromiyaadhaa waan kana muka takka waan dubbachuu dandeessu hanqan takka hin qabdu bu'aa takkaas nuuf hin qabdu obbo Diyoon bakka buutee nama tokkoof dubbachuu hin dandeessu. Nama tokko nama lamaa miti nama kana yakkisaa kun akkanaa miti akkana jedhee namnummaan obbo Diyoo tokko dhaabbatee federaal poolisii fuula isaa dura dhaabbatee dubbachuu hin danda'u. Gaa daawwattoota TV birraa akkuma keessumaan keenya Abdii Ayyuub Ibsaa yookaan Dheereen nu haaseetti Araddaa Taa'aa Furaa Haroorees Gaara Walloo Jidduu Misraa Qilee aanaalee kana akka nama tokko ta'anis deemee waan hin beekuuf aanaalee walitti deebisan kiiloomeetira hedduudhaan shallagamu Somaaliidhaan dhuunfatamee jiraachuun waan hedduu nama gaddisiisaa fi inni kana ta'u mootummaan biyya walqixxummaan haqaaniin bulchaa jiru jedhu naannoo takka uummata tokko irra deeggaree bifa kanaan Oromoo miidhuun hedduu shira durumaanuu irratti xiyyeeffatan gaggeessaa jiran fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan nama gaddisiisu kan namas illee ajaa'ibsiisu mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabbata mootummaan ifin jiru waan takka godhuu dhabasaa lafti Oromoo guyyaa guyyaan samamaa namni Oromoo ajjeefamaa bakka jirutti inni waan takka godhuu dhabasaatu hedduu nama ajaa'ibsiisa. Meegaa inni kana ta'eefu keessummaa cimaa tokkotu har'a asitti waliin argama. Inninis itti gaafatamaa waajjiraalee poolisii adda addaa fi bulchaa aanaa Odaa Bultumii fi Habroo akkasuma Hancaa fi
bakka bu'aa baartii Ofkoo obbo Abdallaa Qaasim bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin haga tokko hojjettee waan beektuuf haala gaddisiisaa amma keessummaa kan jiru ibsa kanarraa maaltu si dhagahame maal irraa nu ibsita obbo Abdallaa?